Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Aanaa aadaa isaanii achitti marga to'achuuf manni barumsaa cufamee sochiin geejjibaas dhaabbate. Naannoo kibba Itoophiyaatti kan argamu aanaan Daasaach sababa vaayirasii marbagiin uggura kaa'ee ture kaasee sa'aatii muraasa keessatti irra deebiin sochiin geejjibni akka dhaabatu manni barumsaa akka cufamuu fi jila garaagaraa gochuun akka dhaabbatu murteesse. Bulchiinsi aanichaa dhorkaa kana irra deebiin kan kaa'e namoonni vaayirasii marbagiin irra deebiin waan jiraniif jechuudhaan godinni aarii vaayirasii marbag itti argame kan daangessu godina kibba Oomoo jalatti kan argamu aanaan Daasaach kaleessa muddee 12/2025 ture dhorkaa kana kan beeksise. Vaayirasii kana to'achuudhaaf dhorkaa marroo jalqabaa kan kaa'ee torbee 2 dura ture. Dhorkaan kun torbee tokko erga tureen booda amma ta'e akka kaa'u taasifamee ture. Kaleessa ammoo guutummaan akka kaafame kan himame bulchiinsi aanichaa to'annoo vaayirasichaa irratti hubannoo kenname jijjiirama waan fidaa dhufeef ture jedhe. Murtoon kun ifa erga ta'e torbanootaan booda dhorkaan cimaa irra deebiin kaa'amuun ibsameera. Haaluma kanaan manneen barumsaa yeroo hin murtoofneef akka cufaman murtaa'eera. Geejjibni uummataas akka dhaabbatu ajajni darbeera. Doqdoqqeenis isa oofuun alatti nama biraa akka hin feene dhorkamaniiru. Namoonni gaddaa fi gammachuu walitti qabamuus yeroo hin murtoofneef akka dhorkaman akkasumas iddoowwan bashannanaa kan akka mana puulii, deestii fi manneen jimaa fa'aa cufaa akka ta'an himameera. Dorgommiin ispoortii kamiyyuu akka hin adeemsifame dhorkaan kaa'ameera. Akkasumas nyaannii fi dhugaatiin hawaasi naannichaa gareen sooratu boordee shooforoo fi dhugaatiin akkasii biroo qulqullinaan dhuunfaatti akka soorataman bulchiinsi aanichaa beekseera. Dhaabbileen tajaajila kennan meeshaalee ittisa dhukkubaa guuttatanii fi walirraa fageessanii jiraataaf tajaajila kennuu akka qaban aanichi akeekkachiiseera. Weerara kana sababa godhachuun mi'a irratti badaballii kan daldaltoonni kaa'an irratti tarkaanfiinis fudhatamas jedheera. Aanaan Daasaach murtoo kana yeroo ifa taasisetti yeroo hin murtoofneef akka turan beekseera. Bulchiinsi naannichaa dhorkaawwan kunneen kan kaa'e ministeerri fayyaa namni tokko vaayirasichaan qabamuu mirkaneessuun gabaasaa guyyuu irratti erga baaseen boodaadha. Guyyoota salgan darban qorannoon namoota 821 irratti taasifameen namni vaayirasichaan qabame hin argamne. Ibsan aanaan Daasaach baaseen murtoo kanaaf sababa kan ta'e vaayirasii marbag irra deebiin namoota irratti argamaa jiraachuu isaanii jedheera. Bulchaan aanichaa Obbo Taaddalaa haa ta'e namni dabalataa tokko vaayirasichaan waan qabameef jedhaniiru. Namni vaayirasii kanaan qabame aanaa isaanii keessa akka jiru kan gaafataman bulchaan aanichaa isa hin beeku jedhaniiru. Vaayirasiin marbag Itoophiyaa keessaa mul'achuun erga gabaafamee muddee 5,2018 akka lakkoofsa biyya kanaatti baatii tokko guuta. Vaayirasichi amma yoonaa namoota 14tti argameera. Kanneen keessaa 4 kan bayyanatan yoo ta'u 8 lubbuun darbee 2 ammoo wal'aansa argachaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaan seeraan ala Afrikaa kibbaa seenan jedhaman to'ataman. Mootummaan Afrikaa kibbaa lammiileen Itoophiyaa 14 karaa balalii sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaan gara biyyaatti seenan to'achuu ibseera. Muddee 11/2025 xiyyaaraan buufata xiyyaaraa Tamboo ga'uu kan himame lammiileen Itoophiyaa dhiira 5 fi dubartoota 9 haalli imala isaaniis shakkisiisaadha waan jedhuun to'annoo jala ooluu itti aanaan koomishineera abbaa taayitaa bulchiinsa daangaa Afrikaa kibbaa Jeen Tuubaanaa himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa kun xiyyaara sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaan imala kan turan ta'uu kan himame yoo ta'u kan isaan to'atamanis mala namoonni seeraan ala nama godaansisan fayyadaman imala isaanii irratti argamu hordofeeti jedhameera. Kanaanis lammiileen Itoophiyaa kun dursa Afrikaa kibbaa akka biyya qaxxaamuraatti cehuun duuba gara biyyaatti deebi'uu isaanii ta'us qorannoon jalqaba abbaan taayitaa bulchiinsa daandii biyyattii ifoomse.
Haaluma wal fakkaatuun xiyyaara sarara daandii xiyyaara Itiyoophiyaan kan Afrikaa kibbaa seenan lammiileen Baangilaadesh 16 ragaa imala hin qabneen imaluun to'annoo jala ooluu abbaan taayitaa bulchiinsa daangaa Afrikaa kibbaa dabalataan ibseera. Lammiileen Baangilaadesh to'ataman kunneen martinuu dhiira ta'uu kan eerame yoo ta'u, erga buufata xiyyaara Tamboo ka'anii qorannoo taasifameen ragaan imala yookaan viizaan isaanii kan sobaa ta'uu fi kaayyoon imala isaaniis kan eeramee fi waliin gargar ta'uu abbaan taayitaa bulchiinsa daangaa kun ibseera. Antooniyoo Guutirees Itoophiyaa fi Eertiraan waliigaltee Aljeers irra deebiin akka mirkaneessan waamicha dhiyeessan. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutirees Itoophiyaa fi Eertiraan waliigaltee nagaa Aljeers erga mallatteeffame waggaa 25ffaa guutuu hordofee rakkoo gidduu isaanii jiru akka mariin hiikkatan waamicha dhiyeessan. Ibsi barreessaa Guuteres irraa karaa dubbii himaa isaanii Isteefaan Duujareetiin kenname kun yeroo wal dhabdeen biyyoota lamaan irra deebi'ee ka'uu fi gaarrifannaan mul'achaa jirutti. Waliigalteen Aljeers muddee 3/1993 kan mallattaa'e yoo ta'u, guyyaan kun dhiiga barootaaf Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dhangala'aa ture guyyaa ifatti xumuramedha. Kanaanis bu'uura daangaa daangessuu bira darbee mirga abbaa biyyummaa naannoo biyyoota lamaanii kan mirkaneessedha. Barreessaa olaanaan Guuteres waliigaltee murteessaan kun kaayyoo nageenyaan waggaa 25 itti fufsiise ammas irra deebiin haaromsuun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Guuteres dabalanii hooggantoonni biyyoota lamaanii waggoota 7 dura ibsa waloo baasaniin waadaa nagaa akkamitti akka haaromsan yaadachiisuun kunis faayidaa walii mari'achuun agarsiisedha jedhaniiru. Haala yeroo ammaa wal dhabdee uumaa jiru kana keessatti biyyoonni lamaan mul'ata nagaa waaraa kan mirga abbaa biyyummaa fi naannoo irratti waliigaltee Aljeers keessatti tumame irra deebiin akka mirkaneessan akkasumas tumsaa fi hariiroo ollaa gaarii ijaaruuf tattaaffii akka godhan cimsanii gaafataniiru. Itoophiyaa fi Eertiraan michoota naannoo fi idil addunyaa waliin ta'uun tumsa misooma haala hundumaa hammate hordofuun akka itti fufanis dhaamaniiru. Oduu keenya itti aanuun loltoonni Afrikaa lixaa 200 mootummaa Benin fonqolchii irratti yaalame deeggaruuf garas ergamuun dhaga'ame. Loltoonni Naayijeeriyaa fi Ivory Coast mootummaa Benin dilbata darbe fonqolchii irratti yaalame deeggaruudhaaf garas deemuu ministeerri dhimma alaa Benin beekse. Yaalii fonqolcha mootummaa raawwachuuf taasifameen loltoota diddaan buufata waraanaa fi TV qabatanii mootummaa to'achuu labsuun isaaniin yaadatama. Loltoonni biyya alaa biyyattii keessatti bobba'uu Benin yeroo jalqabaaf ibsitee ta'us erga gaafa dilbata fonqolchi fashalaa'ee loltoonni biyya alaa kunneen ba'uu hin dubbanne. Ministeerri Haajaa Alaa Olusegun Ajadi Bakarii loltoonni biyya alaarraa gargaarsaaf garas deeman muraasni achumatti hafuu himuun kunis haala fonqolcha booda jiru qulqulleessuuf jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun Jarmaniin haleellaa saayiberiin irratti geggeessite jechuun Raashiyaan himatte. Jarmaniin haleellaa saayiberii fi odeeffannoo sobaa burjaajii uumuun irratti raawwatte jechuun Raashiyaan himatteetti. Jarmaniin to'annoo tiraafikaa qilleensaa ishee irratti haleellaa saayiberii geggeessuu fi dhimma filannoo gidduu seenuun burjaajii uumte jechuun ambaasaadara Raashiyaa waamtee gaafatteetti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Raashiyaa akka jedhetti haleellaa saayiberii sirna to'annoo tiraafikaa qilleensaa hagayya 2024 mudate duuba basaasaan humna waraanaa Raashiyaatu jira. Dubbii himaan kun itti dabaluun Raashiyaan filannoo federaalaa biyyattii guraandhala keessa geggeeffame keessa seenuun dhiibbaa gochuu akkasumas booressuu barbaadde turte jedhan. Jarmaniin michoota ishee Awurooppaa waliin tumsuun Raashiyaan gatii hojii harka isheetiif akka baastu gochuuf deebii malu inni kenniti jedhe dubbii himaan kun. Gama Raashiyaatiin dhimma kana irratti deebiin kenname hin dhaga'amne.
oduu keenya xumuraatiin United States waliigaltee nagaa cabsuun Ruwaandaa himatte. Walwaraansa Diimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo fi Ruwaandaa jidduu jiru ilaalchisee araara bu'ee cabsuun USA Ruwaandaa himatte. Loltoonni M23 magaalaa Baha Koongootti argamtu to'atanii jiran. Mike Waltz gamtaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States taateen kun baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsanii waraana gareen finciltoota M23 amma jalqabeen baay'ee gadduu dubbatan. Dubbii ambaasaadar Waltz kan dhaga'ame wayita finciltoonni M23 kan Ruwaandaan deeggaraman jedhaman Baha Koongoo kibba Kiivuutti lola banuun namoota 400 ol ajjeesuu himameen booda. Akka aangawoonni kutaa bulchiinsa Kiivu kibbaa jedhanitti loltoonni kun loltoonni aadaa kan Ruwaandaa magaalaa bakka murteessaatti argamtu Uvira keessattis mul'ataniiru. Ambaasaadar Waltz Ruwaandaan naannocha gara golumsaatti dhiibaa jirti erga jedhaniin booda waan harkaa qabnuun warra kana gara itti gaafatamummaatti ni finna jedhan. Dabalataanis Ruwaandaan akka birmadummaa Koongoo eegdu gaafataniiru jechuun Associated Press gabaaseera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf kanuma turtii gaarii qabaadhaa.